بسنين سدفان خالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو 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 السلام ورحمة الله. اي ارجع دفعت نتما والله ننجرا يرون كبو ايه ولا ورينام بيني نمني سندوكو غورسيسي ان هاتوميتي كاليسا ساتوميتي ادو غاغو سدي غوتو حواسا فالو جتا جرا ميندا مربرن كجيلا ارارن كجيلا ربير كنافني علمو ركتات يعني سي ماتي مركتارن دلدي ان نما مالك نما نياتو تونتين جالتن سي بيتن مالك كان كيسا بري ديبيتوكو كودان كان كوتي كومني ديبيتوكو كودان كودوتي مالك ديكي هاتونو جلاتو تنس غلطوما akataraate yoo giftaroonni gaafa sana bifa giftiitiin kennitan asirra jiraattanii maallaqni keessan kunoo ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaasinii maxxansanii jiru. Akkuma beekamu yeroo inni maallaqa walitti qabaa turre gaafa 21-22 keessa ture maallaqni immoo kan inni tiktookiin nu eeyyamu 30 irraa kaasee birrii guddaa nu eeyyama malee 30 gaditti birrii guddaa nu eeyyamu. Kanaaf 200 baasurra jedheen akkaawuntii kiyya aktiiv deactive godhe cufee maallaqa keessan amma inni keessaa bahutti eegee gaafa 30 keessaa baasee gaafa 1 keessaa baasee gaafa 4 immoo Apriilii 4 jechuudha qaqqabsiisee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatti waraqaa ergeen jira Saudi Arabiyaa turanii Saudi Arabiyaa ta'anii waan tokko uummataa ibsuudhaaf hin mijannee fi nama cinquunis naan ta'u maallaqni abbaa biraa qaqqabu malee ani isuma sinna beektan sana maallaqa namaarraa dhimma qabu. Kun hundi duulli sun hundi duullina irratti duulamaa jiru ture sun hundi isaa ana gufachiisuuf akkan ummata miskiinaa ummata rakkate ummata buqqee ummata keenya wajjin hin dhaabanne gochuuf utuu immoo ofii jalaatii immoo bakka kiyya bu'anii hojjechuu fedhii qabaatanii wallahi waan tokko rakkoon qabu waan hojjetan nan dhiisaafi kun miindaan rabbiin biraayi silaa namni wal dorgomaa waan akkanaa irratti wal dorgomeeyyi hawaasni keenya buqqee hawaasni keenya madaa'ee jedhee wal dorgoma ana ofii kooti birrii kuma 110 keessaa qaba birrii kana keessaa jechuudha ofii kiyyaayyuu laayikii naa kanan suuraa maxxanfadhee laayikii naa godha komentii naa godha kanan barbaada maal hin jenne jechuudha birrii kuma 110 leenca sadii kenneetanii ofii kooti kennisiise malee ofii kooti afaan banee taa'ee namaan kottaa leenca kennaa kottaa ilillii kennaan jenneen yeroo kiyya gubee geema kiyya dhiisee dugdigaa yeroo sana dhukkube ammoo wanaan fayyine dugdaa citee namni natti akkuma isin argitan namni natti jijjiirama tokko dhufee yeroo taa'ee kee dhaqee boqonnaa fudhata tokkotumma dhufa angaruu akkam banadhee akkasitti taa'e guyyaa lama guutuu silaa kan ajaa'ibatu hojjetame guyyaa lama keessatti birriin guddaan gurame galatoomi jedhamuun maluyyi ummanni ofiisaatii hattuu ta'e ana hattummaadhaan na saaxiluu barbaade an hattuu miti akkuma isin beektan waan haasa'u qaayidaan koo waan jarjaru akkanan godhe ustaaz Raayyaa tan erga jechuun wallaalle hin deebisuudhaan gaafa sana dhufeena waliin hin teenye aslii waliin hin teenye makii waliin hin teenye sanyii gadaatii waliin hin teenye nutu asirra taa'ee walitti qabe kan maal gadi ba'ee abbaan barbaade maallaqa uummata walloo kenna annama deebii namaatu deebisu miti warra asirra deemtanii maallaqni keenya nyaatame maal jaatuftan wallaahi isin tuffadheen dhiiseen dhiifama naa godhaate ilmi namaan tuffatamu isin garuu nan tuffadhe maaliifan tuffadhe hojjechuun beektan in hojjettan kanaafan isin hin deebine tu nama hojjetu taatanii dhuftanii jabaadhaa gaafa sana tiktook irratti jabaadhaa waliin hojjenna ummanni keenya walloo ummata keenya hunda jettanii silaan bareeda ture gaafa sana moggaa teessanii inumaayyuu viidiyoo waraabdanii leenci qixxee mana gala qixxee mubaaraktu nyaata qixxee abalutu nyaata maal jedhaa turtani ana nan gufachiiftan warri akka carraa ta'e rabbiin isinii laaffisee gargaarsa hawaasaa irratti hirmaachuu barbaadan duula akkanaatu jira gaafa akkanaa injifattanii saalfachiiftu gatii ta'eef duubatti hin jedhina warra kootii nama gargaarsiiftan adda dureen sagalee miskiinaaf taatan afaan isinitti banama in arraffamtu suuraa keessattu gad deebi'a in arraffamtu kana hunda danda'uudhaaf qophii ta'uu qabdu geessanii kana hunda dandeessanii miskiina biraan yoo hin geenye hattuun karaattiin hatu barbaadu si karaarraa dabsuu fedha
لكي أنا متى ولو رتيجا متى ولو رتيبي أستاذ رايا بمشا كان وايكي يا متى سني متى بورنا رتيس غافن ولتك أبو كس ولتك أبي بري ميلين سدي شورا كان مني بيكو أستاذ رايا بمشا تينجينيان أستاذ رايا بمشا ميلين سدي نك أبي جلن إني اللي غافة مجرا إني اللي غافة ماجرا مات كتوكي رتي غندا تكوتي كمي بو أبولي وانكين مسكين أگر غارسون جبات ساتيانا كيسا تو حواسا كين براتي ماستر بلت جني بكا بلاتوا فارساي أسي مونو چبسو برباد نمو أنغرا كوتين نچبسيتنو نمدنو إراد أبدانيتو نمدنو غوفا چيفتانيتو أنا مونغو فچيفتن وجي قلقلو نجد ربي برا من دارغت نمتو كنا فارسو ميتي من داكي يا رب الرمالي نمتو كرام بربادو نمنا قبلو سنجرو نمنا تينا غوتو نجرو ولتي دنجيكوس كانن أرارا بربادو رب الرمالي نمرامتي مسكينة في ربي قدو مواتو كنجرو كناف ظلمي ديسا وبولي وانكين أستاذ رايا بامچا مالف توسيتن جتشون نندامو مالكني بكا يوغيرا قاتا إسان برا غير أبريلي أفر جدا نيمة تنسان ميتي مال جدا نيمة تنسان أبريلي أفر إسان برا ترغمي مالكيش إسان سعودي جرو فورا قاتا ترغين جرا واتسابي لانا رغا ديچو إسان سعودي جرو أكامتي لقانيتو إجا إلالا لباسني ugaatoo waraqata forjiitii jira namni hattuun jechuudha maallaqa kanaa waraqata forjiitii faa maxxansaa ture akkamitti utuu dhaqanii ijaan hin argin ustaaz Raayyaan nama jarjaree mubaarak natti ergila amanamaadha jedhanii maxxansan waraqaan isaan bira ga'u apiriilee fudhachuun adda guyyaa kudha hadhii 19 guyyaa 15 dura maallaqni isaan qaqqabe anis guyyaa lama caala in tursine Ameerikaa ture sanuu ana bira tun ta'in Ameerikaa ture guyyaa lama amma paayipaalii keessaa baankii dhaqutti baankii keessaa amma ergamutti guyyaa lamatu ture maallaqni malee guyyaan inni ture hin jiru ustaaz Raayaa Abbaa Maccaa dheenga dagalanii cheek godhanii arganii isin galee arganii maallaqicha akkasitti maxxansanii kanaaf hawaasa keenya galatoomaa ulfaadha gara tiktookiitiin nanneeyyii ummata galateeffannaa viidiyoo kana sheer godhaa warri nan beenne namni isin dogoggorsiise an hattuu miti kaleessas hattuu miti hadda waggaa 13 guutuu hawaasaaf an hojjetaa jira miindaa immoo rabbirran kajeela araaran kajeela rabbirra kanaafani ilmoo rakkataati anisi maatiidhuma rakkataarraan dhaladhee an nama maallaqa namaa nyaatu tun ta'in jaallattanis jibbitanis maallaqa kana keessa birrii 110 kan kooti kumni 110 kulooti maallaqni keessan immoo waraqaa ilaalladhaa birrii Itoophiyaa miiliyoona 2,434 birrii 80 ustaaz Raayaa Abbaa Maccaa bira isinii ga'ee jira isiniin jenna galatoomaa imalli gara Walloo itti fufa isiniin jaalladhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh